Egaa obboloota koo inni lammaffaan maal waaqayyotti gannee dhiifna? Maal waaqayyotti gannee dhiifna? Maal waaqayyotti gattee dhiisuu qabda? Maali kanatti waaqayyotti gattee dhiisuu qabdu? Ofii keetti kanatti wajjin rakkachuu, cannaqamuu, dhiphachuudhaa hin qabne maayinni yaaddoo. Yaaddoo keenya waaqayyotti gannee dhiifnu taanaan balaa guddaadha. Egaa obboloota koo yaaddoo fi yaadni gargari. Yaada jechuun keessaa gara alaatti waan qophaa'ee ba'uudhaan isiniin jedhe. Waan immoo karooraan socho'uudhaan isiniin jedhe. Waan yaadni waan parhaawuriidhaan gargar qoodamee ilaalamudha. Yaaddoon garuu waan alaa dhufudha. Ba'aadha yaaddoon, sodaadha yaaddoon. Yaaddoon qaama alaa namarratti loodii ta'udha. Ba'aa waan namarratti ta'udha. Sirriitti na caqasaa obboloota koo. Haleluuyaa. Waaqayyotti maal gannee dhiisuu qabna kan jedhuudhaaf yaaddoo keenya waaqayyotti gannee dhiisuu qabna. Phexros kanaaf maal jedha isinitti fakkaate? Yaaddoo keessan waaqayyotti gataatii dhiisaa jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa obboloota koo. Phexros 5 isa duraa 5:6 yaaddoo keessan waanuma yaaddoo isinitti ta'u jedha. Waanuma yaaddoo isinitti ta'u. Maaltu yaaddoo isinitti ta'ee jira haadhoo koo? Maaltu yaaddoo isinitti ta'ee jira obboleessa obboleettii koo? Maaltu yaaddoo isinitti ta'ee jira hojjetaa waaqayyoo? Maaltu yaaddoo isinitti ta'ee jira? Yaaddoon dhukkubni yaaddoodha. Of harkaa dhabuun yaaddoodha. Hojii dhabdummaan yaaddoodha. Hidhaan yaaddoodha. Meesajjiin hin taane yaaddoodha. Wanti yaaddoo namatti ta'u waan baay'eedha. Milkaa'ina dhabuun yaaddoodha. Argite? Yaaddoo waan sitti ta'e kana akkatitti yaaddooftee boochee imimmaan keetiin ija kee miitu hin barbaadu Waaqayyo. Yaaddoo keenatti gati jedha. Haleluuyaa. Harka koo jala of galchiiti yaaddoo keenatti gati jedha. Waaqayyo nama harka isaa jala of galchee yaaddoo isaa waaqayyotti gatu barbaada. Isatti nama gatu barbaada. Haleluuyaa. Maaltu yaaddoo sitti ta'ee jira amma? Waaqayyotti gati amma. Harka waaqayyoo irratti fidime amma. Fidii kottu amma dhukkuba kee. Fidii kottu amma waan gaaffii sitti ta'e yaaddoo sitti ta'e. Waan furmaata dhabe san, waan alaa sitti dhufee ba'aa sitti ta'e san, waan sammuu keetti yaaddoo ta'e, waan jireenya keetti yaaddoo ta'e, dhukkuba ta'uu danda'a. Dhukkuba maqaa isaa baay'ee dhiisuu hin danda'amu. Wanti yaaddoo sitti ta'e nan du'aa laata? Haadha koo du'aa laata? Abbaa koo du'aa laata? Obboleessa koo du'aa laata? Obboleettii koo du'aa laata? Maatiin amma gidduu jiraadhu kun na ajjeesuu laata? Warra nama wajjin jiraadhu nyaadhu dhugu kun maal na godhu laata? Yaaddoodha isaan kun. Biyyatti deebi'een galuu laata? Yaaddoodha isaan kun. Miindaan koo naan kaffalamu laata? Yaaddoodha isaan kun. Narraa kutanii jiru miindaa koo. Yaaddoodha isaan kun. Ani nan salphadhaa nan qaana'a laata? Yaaddoodha isaan kun. Paaspoortii kee fe'il ta'e laata? Yaaddoodha isaan kun. Ergaansii qabaar Waaqayyo akkasiin jedha. Yaaddoo kee natti gatii dhiisi. Haleluuyaa. Yaaddoo kee natti gatii dhiisi siin jedha Waaqayyo. Yaaddotee ofii keetii hirriban dhabin. Yaaddoon hirriba nama dhowwaa. Yaaddoon ciisa nama dhowwaa. Yaaddoon nyaata nama dhowwaa. Yaaddoon uffata nama jibbisiisa. Yaaddoon fuula dhiqachuu nama dhowwaa. Yaaddoon aarii namatti buusa. Yaaddoon imimmaan namaa dhangalaasa. Yaaddoo kee Waaqayyotti gatee dhiisi. Waaqayyo inni hunda danda'u sirkaan fuudha siin jechaa jira. Waaqayyo inni ba'aa namarraa fuudhu sirraan fuudha siin jechaa jira. Wanti mana kiimiitiin furmaata dhabe, wanti karaa furmaata argachuu qaba jetteeti yaadduu sana furmaata dhabe, karaa jaarsummaa wanti furmaata dhabe, karaa adda addaa wanti furmaata dhabe, yaaddoo sitti ta'e wanti jiru sun ergaansii qaba. Har'a Waaqayyo abbaan natti gatii dhiisi. Ani Waaqayyo abbaan keessa hunda danda'udha siin jedha Waaqayyo. Gaafa isatti gattee dhiistu Waaqayyo isa sitti aadaa sitti naanna'u sirraa deebisa. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan ba'aa sitti ta'e sirraa fuudhee haara si galfachiisa. Gooftaan keenya Yesuus akkasidha. Waanuma ba'aa isinitti ta'e hundumaa qabadhaa gara koo kottaa. Ani immoo isinirraa fuudheen haara inni isin galfachiisa, isinan boqochiisa. Haleluuyaa. Argitee haadhoo koo ergaa kana dhagaa jirta. Amma ni Waaqayyo irraan sagalee si dhagee dubbachaa jira. Waan ba'aa sitti ta'e fidii kottu fuula Waaqayyoo. Gatii isa duratti. Inni immoo sirraa fuudhee haara si galfachiisa. Isatti gatii dhiisi. Anoo siif dhiiseera jedhiin. Anoo sitti gateera jedhi. Isa kana yaaddaa ture sitti gateera jedhi. Waa'ee kana yaaddaa ture sitti gateera jedhi Waaqayyoon. Waa'ee kana yaaddaa ture sitti gateeraam jedhi Waaqayyoon. Waaqayyo akka namaa miti. Waaqayyo yaaddoo keessirraa fuudhee sii baata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe wanti yaaddoo nutti ta'e du'aadha. Wanti yaaddoo nutti ta'e maal jedhee du'aadha. Duuni sun immoo du'a karaa cubbuu nutti dhufedha. Du'a karaa cubbuu nutti dhufe Yesuus Kiristoos dhufe nurraa fuudhe. Isa nutti caafamee ture isa nutti hin tolin. Nurraa fuudhe fannootti ol ba'e fannise. Fannoo irraa gadi bu'ee si'ol keessatti awwaala isaa tolchee keessa ol ba'e. Haleluuyaa. Kanaaf kottu haadhoo koo yaaddoo keessarraa fuudhee
Inni aara si galfachiisuuf inni boqonnaa siif laatu Waaqayyo si waama. Yaaddoo kee isatti gati dhiisi. Kanaaf Phexros akkasidhaa harka Waaqayyo isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa jedha. Waaqayyo warra koortota hin jibba hin ciigaa jedha. Warra gadi of deebisaniif garuu ayyaana dabala. Haleluuyaa. Kanaaf harka Waaqayyo jalatti gadi of deebisi. Yaaddoo kee sirraa fuudhee ayyaana sirra kaa'a Waaqayyo. Haleluuyaa. Dooraa baadiyyaa. Eenyu ati sagaleen kun kan sitti tolaa jiru baga gammadde yaaddoo kee Waaqayyotti gati dhiisi. Inni yaaddoo kee sirraa fuudhee ayyaana sirra kaa'a. Ayyaana sii dabalama yaaddoo kee Waaqayyotti gati. Gadi immoo of deebisi. Of tultummoo hin ta'in, ofittoo hin ta'in. Ofittoon ta'in, of tultuun ta'in, warra Waaqayyo irratti ol of qaban hin ta'in, Waaqayyoon komataan ta'in, Waaqayyotti yaaddoo kee gati dhiisi. Yeroo ati ilaa kunoo sitti laadheera Waaqayyo. Ilaas akkasii sitti kenneera. Ilaa waa'ee maatii koo, ilaa waa'ee obboleessa koo, ilaa waa'ee jireenya koo yeroo ati jechuu jalqabdu, ilaa waa'ee gaa'ila koo sitti gati dhiiseera gaafa ati jechuu jalqabdu, Waaqayyo yaaddoo kee sirraa fuudheeti. Haleluuyaa. Ayyaana sirra kaa'a. Galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Isa sadaffaa dubbadhee yoo yeroon kun alaate itti ufee dubbadha. Egaa obboloota koo maal Waaqayyotti gannee dhiifna nuyi? Maal Waaqayyotti gannee dhiifna isa sadaffaa? Maal Waaqayyotti gannee dhiifna? Dhaloonni kun maalii wajjin dhiphachaa jira? Maal Waaqayyotti kennuu dhiisee rakkachaa jira? Maal Waaqayyotti kennuu dhiisee ofiisaatii duukaa fiigee dhiphachaa jira? Maal Waaqayyotti kennuu dhiisee ofiisaatii itti miidhamaa jira? Inni sadaffaan kanatti Waaqayyotti gattee dhiisuudhaa qabdu jireenya kee boriiti. Waa'ee borii yaadda'uudha. Jireenya kee borii Waaqayyotti gattee dhiista. Jireenya kee borii Waaqayyotti gattee dhiiftu taanaan waa'ee borii yaaddee yaaddofta taanaan ani siin beeku maraachuuf xinnootti galteetta. Sababii kanaaf waa'ee borii Waaqayyotti gati dhiisi. Jireenya kee borii Waaqayyotti gati dhiisi. Lafti borii maaliin akka bari'u hin beektu. Roobaan bari'aafu, caamaan bari'aafu, jireenyaan bari'aafu, badiisaan bari'aafu, waa'ee borii waan beektu hin qabdu, wanta beektu hin qabdu. Kan kee inni guyyaa borii inni bara 2016 inni guyyaa borii inni bara 2024 inni guyyaa borii harka Waaqayyoo keessa siifa ta'u. Waa'ee borii kan aniifati beeknu jireenya bara baraa qofa. Dhaala bara baraa qofa. Mana galgalaa akka qabnu qofa. Dhaalli keenya bara baraan Kiristoos Iyesuusiin nuuf qophaa'e akka nu eeggachaa jiru beekna. Isaan alatti guyyaan borii lafa kana caccabaafu. Biyyi kun hin baddeefu, lolaatitti dhufaafu, rooba hamaatitti dhufaafu, abiddasitti boba'aafu hin beekamu waa'een borii. Waa'ee boriitiif hin yaaddain, waa'ee borii Waaqayyotti gati dhiisi. Macaafa wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 34 maal jedha? Waa'ee borii hin yaaddainaa jedha. Guyyaan borii ofiisaatiif iyyuu hin yaadda ta'a. Ofiisaatii yaaddaa. Guyyaan borii ofiisaatii waan yaadda'u qabatee dhufa. Rakkinni guyyaa sanaa iyyuu immoo hin ga'a jedha. Rakkina qaba jechuudha guyyaan borii. Bal'ina qofaa miti, ulfina qofaa miti. Rakkina qaba jechuudha. Rakkinni guyyaa sanaa qofaan iyyuu hin ga'a. Keessuma ga'iitii rakkadhu maleeti waa'ee guyyaa borii haasteesse. Boriitu maalan nyaadha, bor maalan uffadha, bor maalinan jiraadha, bor maalinan akka godhadha hin jedhin. Waa'ee guyyaa boriitiif hin yaaddain. Waa'ee guyyaa borii Waaqayyotti gati dhiisi. Hankeemini guyyaan borii. Guyyaan borii han Waaqayyo harkaa sii kennamudha. Waa'ee guyyaa borii yaadanii yaadda'uun dhaloota kana dhaabitti gogseera. Waaqayyo abbaan nu haa fayyisu. Amma lakkoofsa biyya keenyaatti har'i sadiidha. Yookiis immoo lakkoofsa biyya keenyaatti yoo guyyaa har'aa hin tilmaamtu ta'e hin lakkooftu ta'e guyyaan har'aa guyyaa wiixataati. Facaasaan guyyaa borii yookiis immoo kibxatni borii maal akka inni baatee dhufu hin beeknu. Waa'ee jireenya bara baraa garuu beekna. Yoo duunes yoo jiraannes kan Kiristoos akka taane garuu beekna. Dhaala bara baraa kan keenya akka ta'e garuu beekna. Haleluuyaa. Namoonni tokko tokko waa'ee boriitiif dhiphatanii yaadda'anii guyyaa isaanii isa har'a qaban huqqisu. Obboloota ko isinittan himan. Waa'ee boriitiif yaadda'ina. Waa'ee borii Waaqayyotti gataa dhiisa. Bor maaltu ta'uuf deema laata jettanii hin dhiphatinaa gataa dhiisa. Inni gaarii baatus, inni billaa baatus guyyaan borii ofiisaatiif iyyuu yaaddoo fidee dhufa. Inni ofiisaatiif iyyuu rakkinni guyyaa sanaa qofaan gaadhadha. Sagalee Waaqayyooti. Biyyi lafaa immoo gadheerraa isa gara baay'ee gadheetti adeema malee gaariirraa isa gara baay'ee gaariitti adeema. Obboloota koo hin gowwomina. Bor yoo jiraanne mana bitachuu dandeenya. Bor yoo biraan jiraanne konkolaataa bitachuu dandeenya. Bor yoo jiraanne gaa'ila bareedaa keessa jiraachuu dandeenya. Bor yoo jiraanne biyya guddatte keessa jiraachuu dandeenya. Bor yoo jiraanne torbanarraa waggaa lamanarraa waggaa 9 weel
Inni kun rakkina tokko iyyuu hin qabu. Garuu hin yaaddee waa'ee borii. Waa'ee borii Waaqayyotti gati dhiisi. Bor maalan nyaadha bor maalan uffadha laata yaa Waaqayyo jettee hin dhiphatin. Waa'ee borii Waaqayyotti gati dhiisi. Bor harka kee keessa naaf jira. Bor harka kee keessaan fudhadha hiixadhe. Haaleluyyaa. Bor mana kee keessaa waa naa dhufa. Bor mana kee keessaa mul'anni naa dhufa. Bor mana kee keessaa eebbi naa dhufa. Bor mana kee keessaa karoora kottan milkaa. Bor karoora kottan milkaa jedhi waa'ee borii Waaqa kee galateeffadhu kadhadhu malee waa'ee borii hin yaaddeen Waaqayyotti gati dhiisi. Waa'ee borii Waaqayyotti gati. Waa'ee borii Waaqayyotti gati siin jedhe. Waa'ee guyyaa borii waa'ee torban dhufu waa'ee ji'a dhufu waa'ee waggaa dhufu Waaqayyotti gati dhiisi. Waan inni sii fidee dhufe harka isaarraa fudhadhu. Haaleluyyaa. Yoo Waaqayyotti hin gattu ta'e waa'ee boriitu yaaddu namoonni baay'een nagataniiru ani borachi hin ga'u jettee sammuu keetii dhiphattee maraatta. Finyoo fudhattee laga lixxa. Haadhoo koo as deebii ergaansii qaba. Waa'ee borii yaaddain. Namoonni baay'een naan jedhe Waaqayyo waa'ee borii yaadaniitu yaaddaanii bifni bade. Halluu gatanii garaacha isaanii dhabanii nyaata lagatanii naan jedhe Waaqayyo. Dhiisi bor maal akka inni ta'e maaloo ittaamini. Guyyaa borii isin tajaajiluudhaaf nuyi qophoofneerra. Ani qophiidha guyyaa borii isin tajaajiluudhaaf. Kibxata borii isinan tajaajilaan. Garuu isin tajaajiluudhaaf an karoorfadhe. Guyyaan borii maal akka inni qabatee dhufu garuu hin beeku. Of hin goyyomsinaa. Waan Waaqayyo har'a makiinaa bitta konkolaataa bitta biyya alaa baata akkasitoota siin jedhuuf waa'ee guyyaa borii waan akka inni ta'e hin beektu. Waa'ee guyyaan borii kan nuuf ifaa kan nutti hin dukkanoofne jireenya bara baraa qofadha. Haleluuyaa. Raawwatee kan nu jalaa hin miliqne jireenya bara baraa qofadha. Kanaaf ati namnana kan dhagaa jirtu waa'ee boriitiif jireenya kee isa har'aa hin quucarsin. Waa'ee borii Waaqayyotti gati dhiisi.